fada kana ubetosi amale pan fada Ammo egaani karaa ibsituu daandii jireenyaa yookiin immoo daandii karaa ogbarrootiin keessummaa kabajaa akkuma isinii dhiyeessinetti jira. Egaa dhaabbanni yaa'ii mooraa afaan oromoo kun hojii gurguddaa hojjechaa ture baroota darbanii kaasee hojii hafuuraa gurguddaa muuxannoo fakkeenya namaa ta'an hundumaa hojjechaa akkuma ture. Guyyaa irraa kana oduu gammachiisaa kan ta'e nutis amma immoo keessummaa kabajaa isaan ittiin hojii gaarii hojjetan irraa fakkeenya hafuuraa irraa barannu tokko isinii dhiyeessina waan ta'eef kabajaa fi kabajaan waammattan waan ta'eef simannaa amileedha waa eegda amileedha. Egaa kunoo keessummaan kabajaa keenya noo dhiyaataniiru. Egaa daakun gara keessanitti deebi'aa akka maltan gaariidha. Egaa amma kallattii manosoo daakuu keenyatti deebiin dura akkasiin uummata waaqayyoo addanas ta'anii daawwachaa jiran iddoo adda addaa irra ta'anii daawwachaa jiran ol bartanii isin hafeera. Isinillee naaf yeroo keessaniidhaaf guddaa galatoomaa waaqessuuf haa kennu. Ani maqaan koo Daakuu Waajjira Araarsaa jedhama. Tajaajila Ortodoksii Tawaahidoo kutaa afaan Oromoo yaa'ii mooraa Walaayittaa Sooddoo Yuunivarsiitii irraa kanan baradhus turizimii induustiraal manaajimentii waggaa 3ffaadha jechaadha. Egaa baay'ee gaariidha. Uummatis kunoo isin bareeda jedheetu mana abdii guddaa qaba waan ta'eef egaa kallattumaan ammas irra deebi'ee yeroo keessan aarsaa gootanii waamicha keenya kabajanii iddoo keenyatti argamuudhaan maqaa waaqayyoo fi maqaa daawwattoota keenyaan isin galateeffadha. Itti fufuudhaan gaa'ii akkuma sooshaal miidiyaa yookiin immoo miidiyaa hawaasaa gubbaatti arginetti hojii hafuuraa fakkeenya namaa ta'u hojjettanii kitaaba hafuuraa kalaaqxanii jedhama waan ta'eef mee maqaa kitaaba kanaa waan jiru haala isaatii ni jalqabdanii uummata keenyaaf gabaasitanii nutti himu. Maqaan kitaaba kanaa amantaa Ortodoksii Tawaahidoo amantii biroo irraa maaltu adda godhaa? Maaltu adda ta'uu ishee yookaas immoo warroota kaan irraa gaarii ta'uu ishee, amantaa dhugaa ta'uu ishee, amantaa waaqayyoo filate, amantaa waaqayyoo kenne ta'uu ishee maaltu ibsaa kan jedhu mata duree guddaan kun akkasitti uummataadhaaf qola isaa irratti gaarii dubbisuu ergaa guddaa dabarsaa jechaadha. Baay'ee kan nama dhibuudha. Dhugaadha. Dhugaa dubbachuudhaa fi ergaamti mata dureen kitaaba isaanii amantaa Ortodoksii amantii biroo irraa maaltu adda godha jedhu qofaamti isaa osooma kitaaba sana banneen dubbisiniyyuu ergaa guutuu kan nuu kennudha jechuudha. Amantaan maal akka ta'ee fi amantiin maal akka ta'e akka itti yaadnu waan nu godhu mata duree gaarii filattan. Mee daakun gara keessatti deebi'een jira. Mata duree isin filattan mata duree dinqiidha. Dhuguma waaqayyo isin haa eebbisu. Egaan mata duree kana mee maaliif filattan? Mata duree kana kanan filadheefi gaafa hundumaa wanni jiru osoo namni waan tokko hojjechuudhaaf hin filatin kan nama filatu eenyudha? Waaqayyoodha jechuudha. Egaan mata duree kana kan filadhu kan na godhes immoo durumaa kaasee addunyaa kana keessatti amantiin baay'eetu jira, amantii hedduutu jira jechuudha. Garuu amantaa dhugaan Efesoon keessatti Phaawulos akkuma barreesse amantaan tokko, cuuphaan tokko, gooftaanis tokko jira. Ergaa Yihudaa boqonnaa tokko irratti lakkoofsa 3 yoo ilaalle amantaan waaqayyoo biraa al tokkicha kennamte. Amantaan kun immoo hin qayyaramtu, hin jijjiiramtu. Amantaan immoo hin uumamu. Waaqayyootu jalqaba tokkicha nuuf kenne. Amantaa kana immoo hin kunuunsinaa, hin babal'ifannaa, iccitii isaa hubanna gadi fageenyaan malee amantaa kanatti damee gochuu hin dandeenyu. Garuu amantaa kanarra amantaa keenya kana biratti amantiiwwan baay'een waan jiraniif amantaan tokkittiin akka jirtu
ortodoksii ta'uu isaa qofa ibsuudhaaf gaafan mata duree kana kan filadhu amantaa ortodoksii ta'uu amantii biroorraa maaltu adda godha jedhee filadhe. Garuu hiriyoonni kun namoonni baay'een akkas hin jedhin osoo hin taane amantaa ortodoksii ta'uu amantaa biroorraa maaltu adda godha jedhiitiin aan jedhanii koomentii naa kennamaa ture. Garuu an sammuun amanuu hin dandeenye. Maaliif amantaa ortodoksii ta'uu amantaa biroorraa maaltu adda godha yoon jedhee amantaa ortodoksii malee amantaan kan biraallee jirti jechuudha. Garuu an achi keessatti hicitiidhaan andimtaan kanan tuquu barbaade amantaan ortodoksii qofa. Warroonni kaan immoo amantiidha. Kanaaf amantaa kanarraa amantii warra kan maaltu adda godha. Amantaaf amantiin immoo ilaalcha. Amantaan al tokkicha waaqayyo biraa kennamte. Amantiin immoo ilaalcha kan namni ofii isaan uummate adilochi mataa isaanii jechuudha. Kanaaf iccitiin guddaan addimtaan isaa amantaa ortodoksii malee amantaan biraan jiran yoo jiraatan immoo amantii jedhamu isaan immoo jechuu barbaadeen iccitii kanaan kanan filadheef jechuudha. Gaariidha. Baay'ee mata duree namatti toluu fi nama barsiisuudha akkuma nama dura kaase. Egaa hojii kiristaanummaa hojjechuudhaaf wantoonni adeemsa keessa yeroo deemnu yeroo hojii kiristaanummaa hojjennu biyyi lafaa kun walumaa gala qorumsa yookiis immoo hojii kiristaanummaa hojjechuudhaaf iyyamamtuu miti. Nuti garuu qorumsa kana hundumaa darbinee hojii kiristaanummaa hojjechuuf fakkeenya isinillee guyyaa irraa kana kan nu taatan keessumaa addunyaa raasaa kan jiru yeroo ammaa kana dhukkubni koronaa jedhamu jechuudha. Addunyaa kana kan jeeqaa jiru darbee gara biyya keenya Itoophiyaallee dhufe yeroo itti namni balbala cufatee asii gadi bahu yeroo itti namni ol qunnamuu dadhabetti isin garuu hojii gaarii kana hojjettan. Mee rakkooleen dhukkuba kanaan wajjin ol qabatanis ta'e haalota isinitti mudatan yeroo kitaaba kana maxxansitan maal fa'aadha? Egaa gaariidha. Mudannoon wantoota baay'eetu jira. Haasawuu yoo jedhan yeroon illee nama hin gahu jechuudha. Garuu akkuma ati kaasuudhaaf malte waaqayyo si eebbisuuti yerootti ani karaa miidiyaa hawaasaas ta'e karaa gargaartota obboloota koo adda addaa dabriiwwan adda addaa illee yerootti kitaabni kun xumuramee nu gaheera dubbisfanneerra kan jedhanti yeroo isaanitti abdii guutuudhaan bakka dhibbaa dhibba harka keessa nu gaheera jedhanii yeroo isaanii abdatanitti anillee kitaabni kun mana maxxansaatii bahee isin harka gaheera sa'aatiin jedhutti garuu dhukkubni kun dhufe maal godhe yaa'ii mooraa kan addaan kunne gara biyyaatti akka galu nu taasise jechuudha. Kuni hojii koo irratti illee akka saffisaan uummata bira hin geenyedha. Akka inni bara darbee gara bara kanaatti ce'uuf kan godhe illee jechuudha. Dhukkuba kanadha. Garuu achi keessatti kun illee hubannoo guddaa natti ta'eera. Garuu inni kan biraan immoo inni guddaan wanta inni irraanfanne kitaaba kana gaafan uummata biraan gahuudhaaf jedhu dhukkubni kun addaan nu kutee nu gahe. Argitee gaafa hojii afuuraa osoo hin taane hojii foonii keessatti iyyuu rakkoo baay'eetu jira, gufuu baay'eetu jira jechuudha. Maaliif hojii gaarii gaafa hojjechuu jirtu seexanni illee wanna baay'ee karoorsa. Akkuma gara biyyaatti gaafa gallu namoonni mana akka hin baane manatti akka ittifaman kan jedhu miidiyaan addunyaa hin dabarse. Egaa kan hojjetamu kun immoo bakkas qabaa yeroos qaba waan ta'eef garuu ani keessa kootti maaltu natti dhagahama hawaasa bira geera waan ta'e torbeedhaan guyyaadhaan ji'aan uummanni lakkaa waan jiruuf akkam goote jedhanii obboloonni illee dawwalanii illee qaamaan illee dhaamsaan illee akkam goote wanna sana addaan kuttee jedhanii raatanii amilee naa kennaa turan. Garuu yama waaqayyoo ta'eeti haala mijeeffadhee gargaarsa waaqayyootiin eegumsaa ergamoota waaqayyootiin akkan xumuruun godhe garuu achi keessatti haala koronaatti dabalatee mudannoo guddaan kan gufunatti ta'ee haala baajataa. Haalli baajataa kitaaba kana xumuree gaafan gara mana maxxansaa hundumaayyuu xumuree ediitiin ta'ee diizaayinerri hundumti isaa xumuramee gaafa gara uummataatti gahuuf jedhu garuu birrii guddaa na gaafate. Birrii guddaa gaafa na gaafatu maal gochuun qabaa kan jedhu uummata biraan kitaaba kana gahuudhaaf dirqamaadha. Argite namoonni hundumtuu galgalaaf ganama mooraalee na jeequ jechuudha. Warroonni kaan jabaadhu jedhu warroonni kaan immoo addaan kuttee teellaa kee ilaalte boodatti deebite gaarii miti jedhu anillee dhiphina keessan seena jechuudha. Gaafa kana qooda kana kitaaba kana kan qopheesse kitaaba guddaa aga peejii fuula 210 kan qabu ture. Garuu gaafan kana diizaanii kana xumuree maxxansaaf gahu birrii guddaa na gaafate jechuudha. Gaafa kana maalan godhaa bakka yeroodhaaf jedheeni kitaaba kana maalan godhee boqonnaa tokkoffaa lammaffaa sadaffaa arfaffaa qaba ture. Garuu boqonnaa tokkoffaa fi sadaffaa arfaffaa yeroo itti aanuuf kaawwadheeni boqonnaa lammaffaa keessaa selleetti godhe hojii kan biraa eegale jechuudha. Amma maalan godhee boqonnaa lama sana maalan godhee ganaa ediitii kan biraa jalqabeen boqonnaa lammaffaa sana qofa jechuudha. Amma boqonnaa tokko ta'ee miti kanaaf booda gara boqonnaa sadittan deebise. Boqonnaa tokkoffaa lammaffaa sadaffaa jedheen boqonnaa sana maalan godhee hojii kan biraa eegale jechuudha. Iyama waaqayyoo ta'e turtii ji'a sadii keessatti maalan godhee ammallee hojii kan biraa sana nan xumuree deemeen kitaaba kana kan baasu. Darbii ammas immoo gaafan boqonnaa sana gara peejii gara fuula 210 ture gara 86 gaafan gad deebisee kitaaba kana godhee baasuuf jedhu amma immoo baay'ina irratti akkan hin baasneedhaaf haalli baajataa illee baay'ee gufunatti ta'e ture jechuudha.
Maaliif baajata baay'eedhaan kitaaba kana baay'inaan baasee hawaasa keessa akka gadi hin dhiibneedhaaf gufuunatti ta'e kitaaba xiqqoo baaseen uummata keessa gadi dhiisee agarraatti illee kitaabni kun walan kaakeeti hawaasi kan rakkataa jiru jechuudha. Kanaatiif haala dhukkubaa bira darbee illee haalli baajataa baay'ee gufuunatti ta'e ture mudannoo hin irraanfanneedha jechuudha. Baay'ee gaariidha. Dhuguma akkuma kaastanii sirriidha. Hojiin tokko hojii gaariidha jennee kan hojjennu dhugumaan jalqaba irratti akkuma kaastan qarshii nama barbaachisa. Garuu isin rakkoo kan hundumaa dandeessanii osoo waan hundumaa osoo hojiin adeemsi biyya lafaa kun hojii keessan hanga addaatu turte isin geessisaa jiru kana keessa dabartanii jirtu. Keessumaa wanti beekamaan yeroo tiraanispoorteeshiniin illee yeroo itti dabale haala dhukkubaan qabatee wantoota hedduun yeroo itti gufuu namatti ta'u keessatti garuu isin booda keessatti illee jechuudha. Gufuu guddaa osoo ilaaltanii qabsiisanii keessa baatanii kitaaba guddaa kana kitaaba mata duree isaa baay'ee namatti tolu nama barsiisu kan inni biraa keessatti osoo akkuma beekamu achii yookiin immoo wanta gufuu isin ta'e argattan ta'e wanti odeeffannoo guddaa dhufe waan baay'ee biraa hambistanii kan turtan sun duukaa nama sana ture. Kanaaf dhaggeeffattoonni keenya daawwattoonni keenya akkasumas kan ilaalcha kennuu galtanii akka isin illee walii isaanii irraa immoo kitaaba guyyaa baanuu dhiyaate kana bitatan asumaan haasuu keenya dabarsina. Egaa rakkoolee hedduu dabarsineerra rakkoo dhukkuba kanaan wal qabatee sanarra dabarse waan isin mudate hundumaa dabarsee jettaniitu mee akkamittiin dabarsuu dandeessan akkamittiin dibatan? Egaa gaariidha waaqayyo isin faadhannu. Rakkoon dibachuun baay'ee kan nama gammachiisu. Rakkoon dibachuu jechuun kallattii maal rakkoon tokko yookaas rakkinni tokko gaafa si mudatu rakkoo sana injifachuudhaaf kallattiin itti rakkoon qabu. Wanna yeroo keessatti gubuun qabu. Argitee seetanni maaliif kallattii adda addaa baana. Rakkoo sitti mutee immoo fakkeenyaaf kaaseen ture yeroo darbe keessatti rakkoon dhukkubaa kun dhufee akka nuti yaa'ii mooraa gadhiisnee deemnu godheera. Gaafa isa keessa immoo waaqayyo gargaaree ammas immoo gara furmaataatti dhufu amma gama maallaqaan natti dhufe. Anis immoo kallattii jijjiiree maalan godhee deebiin ta'ee beeku. Kanaaf gaafa waan tokko karoorsitu hojjechuudhaaf dura maal gochuu qabda? Istiraateejii ittiin wanna sana hojjettee taksi gootee yookaas xumura isaan geessu akkuma baafattu rakkina waan achi keessatti mudatanis baasuu danda'uu qabda. Maaliif rakkoon akkasii quunnamu jechuudha. Haaraa si danda'u. Maaliif keessummaan tokko gaafa mana namaa dhaqu yookaas immoo namni keessummaa simatu tokko keessummaa qophiidhaan guyyaa gaafa akkasii mana kootti kottu waamichatu jira yookaas wanna akkasiitu jira dinqisii jira jedhee gaafa keessummaa waammatu inna jechuudha. Gaafa keessummaan dhattee orrana jettu inna jechuudha. Maaliif qophiidhaan waan eegale qophii qaba waan ta'eef hin sodaatu. Nooru jedhee ol dhaqee keessummaa isaa simata jechuudha. Maal waan ta'eef qophaa'ee eege waan ta'eef. Garuu qophaa'ee otoo inni jiraatiin keessummaan gaafa irra dhaqu namni sun maal ta'a faaratti bada jechuudha. Ittiin tolu fuulli isaa keessummaan suni nagaan baga dhuftee jechuudha isee maal nyaachisaa maal nu baasaa siree akkamiirra rafaa mana kan qulqulleeffame kan jedhu maal ta'a. Sirriidha. Keessummaa kana yoo agabuu galchees ni qaanaa. Bakka kanaatiif maal ta'a rakkina keessa seena. Atis immoo gaafa hojii tokko sitti kanan baastu yoo ta'e rakkinni naquu nama jettee sammuu kee amansiistee ittiin seettu yoo ta'e ati akka rakkinni si quunnamu hin beektu. Rakkinni garuu yoo si quunname achumatti si kuffisa jechuudha. Achumatti kuftee sababa malee aftaa jechuudha. Garuu hojiin hojjedhu kana keessatti rakkinni ni dhufa. Rakkina kana immoo kallattii kanaan bira darbuu danda'a jettee yoo baabatte rakkinni gaafa si quunnamu kallattii ittiin bira dabarsuudha qopheeffatteetta waan ta'eef siif waan haaraa miti. Kanaaf gaafa rakkinni sitti dhufu bira dabarta. Rakkinni ati bira darbuu hin dandeenye immoo sitti dhufuu danda'a. Argitee keessaa hojii furaadha waan ta'eef seexanni istiraateejii mataa isaatti baafata. Gaafa waan gaarii hojjechuudhaaf istiraateejii tokko baafattu seexanni immoo istiraateejii dachaa isa baafata sitti dhufa jechuudha. Akka teellaatti si dhiba jechuudha. Kanaaf gaafa waan gaarii hojjechuudhaaf tarkaanfii tokko fuulduratti hin tarkaanfata jettu seexanni immoo istiraateejiitiin tarkaanfii tokko boodatti si deebisu maal godha gaatta hin baafata. Kanaatiif atilis tarkaanfii tokko sun tarkaanfii lama boodatti si deebisu hin ta'a. Kanaaf hojii hojjetu keessatti istiraateejiin kun hundumtuu anaaf sababa ta'e akka bira darbuudhaaf yookaas immoo gaafa sana jechuudha. Rakkinni sun gaafa si qunnamu biruma dhaabattee rakkina sana furuudhaaf yeroo fixuu qabdu. Rakkina si qunnamu sana yoo si danda'ame hin furtaa namoota illee koomenti adda addaa fudhattee rakkina sana hin furtaa rakkoon sun hin furamu yoo ta'e garuu maal ta'e karaa jijjiirta jechuudha bira dabalee. Rakkoo isin mudate sana arguun keessan akka dabartaniif illee karaa biraa isinii banee jechuudha. Tooftaatti barbaadaniitu. Darbuudhaan mee kun hojii afuraati. Wanti yeroo kana kitaabni dhufee nu bira ga'ee kun kitaabni amantaa ortodoksiidha amantii biraadha maaltu adda baasa kan jedhu kun dhufee nu bira ga'ee jira. Egaan yeroo ammaa kana gammachuu akkamitti isinitti dhaga'ama? Egaa gammachuun mana jedhametu natti dhaga'ama. Atilees maaliif gammachuun illee hin dhaga'ama garuu amma kanatti wanni guddaan teellaa waan jiruuf amma kanatti illee gammachuun irratti fookastee hin xiyyeeffadhu jechuudha. Maaliif rakkina baay'ee jira waan ta'eef
akka teellaadhaan wanni dhufu jira jechuudha. Wanni guddaan kana irratti gammadu illee jiraachuu danda'a. Gammachuun natti dhaga'amu garuu inni tokko ani mucaa ortodoksii ta'e dhalachuu kootti dhugaadha baay'een gammada. Waaqayyoonis guddaan galateeffadha. Maaliif sana biratti illee maatii xinnummaatti kaasanii mana waaqayyoo keessatti na guddisanii akkani mana waaqayyoo keessatti duroota na godhaniif illee kabajni isaanii guddaadha. Kanaaf inni guddaan ani gammadu hojii kana hojjechuu osoo hin taane ortodoksii ta'e haga har'aatti ortodoksii keessa jiraachuun koo mucaa ortodoksii ta'e dhalachuun koo amantaa ortodoksii kana qabadde jiraachuun koo guddaa na gammachiisa. Darbee immoo gammachuun koo inni dabalataanii eegaanii morma isaanii kennanii lafee isaanii cabsanii dhiiga isaanii dhangalaasanii abboonni keenya eebbisaanii nurraa buluuti amantaa miidhagduu kana nurraan ga'anii jiru. Adaraa nutti kennanii jiru jechuudha. Gammachuun koo inni guddaan amantaa nutti kennamte kana keessaa abboonni keenya dhiiga isaanii dhangalaasanii dafqa isaanii coobsanii lafee isaanii cabsanii nuungaan kana keessatti anis immoo haxinnaattu tarkaanfii tokko amantii kana keessa taa'ee bu'aa buusuu koo fi rakkina amantii keessatti rakkina sana keessatti hirmaachuu koof babal'ina amantaa ortodoksii tawaahidoodhaaf keessatti qooda qabaachuu koof gammachuu hammana hin jedhamnetu keessa kootti natti dhaga'amaa jechuudha. Maaliif adaraa inni guddaan adaraa tokko baadheera. Maaliif adaraan gaafa sitti kennamu adaraa waaqaa fi adaraa namaati. Waa sadiidha jechuudha. Gaafa adaraan sitti kennamu tokko fuula waaqayyoo dura jirta, lammaffaa fuula namaa dura jirta, sadaffaa immoo lafarra dhaabattee fuute waan ta'eef wantoonni kun sadan si ilaala. Adaraa sana yoo nyaatte adaraa waaqaas nyaatte adaraa lafaas adaraa namaas nyaatte. Adaraa sana nyaachuun immoo fuula waaqayyoo duratti maal si gobaata yakka maal si taasisa jechuudha. Adaraa kana bahuu koodhaaf yakka kana jalaa bahuu koodhaaf yookaas immoo ceephoo babal'ina amantaadhaan yookaas immoo harcaatonni amantaa keenya ceephoo isaan nuuf kennan hin jalaa gahee kee amantaa keessatti maal baate kan jedhamu gaaffii dhufu sanaa jalaa bahuu koodhaaf tarkaanfii tokko raawwachuu koodhaaf gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Hojii qabsoorri kiristaanaa yookiis immoo wareegamtoonni waaqayyo raawwatan keessaa aga tokko hojjechuu kootti guddaan gammada jettanii. Egaa yeroo kitaaba kana maxxansitanitti namoota sin gargaaran nama galateeffachuu barbaadanii qabdu. Injira namni gaafa hojii tokko hojjetu namni teellaa goree fuulduratti nama dhiibu jiraachuun dirqama ta'a jechuudha. Inni guddaa kanan galateeffadhu nama iyyuu miti. Waaqayyoo fi haadha waaqayyoo ergamoota waaqayyoo akka akkaan gosaanitti isaan galateeffachuun barbaada. Maaliif namni har'a yoo fuula sitti tolee bor fuula sitti jijjiirrachuu danda'a. Har'a yoo gargaarsa siif godhee bor gargaarsa sana sirraa kutuu danda'a jechuudha. Garuu yeroo hundumaatti yeroon soomutti yeroon sagadutti yeroon bakka abdii kutadhee hojii ulfaataa kana keessatti akkamiin na baasta jedhee gaafa haadha waaqayyoo gaafadhu haadhi waaqayyoo kallattiidhaan jechuudha. Qaama na biratti argamu baattuyyuu dhugaadha. Akka waan qaama na bira jirtutti sa'aatiin kadhatte deebii naaf laata. Ishee guutummaatti nan galateeffadha. Darbee immoo hojii kana keessatti akkan hojjedhuudhaaf inni guddaan ani galateeffadhu akka godhuudhaaf haalota hin jiru. Buloonni koo yeroo naaf kenname keessatti wixineessuudhaan barreeffama isaa haardi koppii jiru gara soofti koppiitti jijjiiruudhaan namoonni baay'een gahee isaanii baadhataniiru. Isaaniin jalqaba carraan argadhe kanatti fayyadamee nan galateeffadha. Keessumattiyyuu kanan hin irraanfanne buleessa koo barsiisaa Adaree Abbabaa dhugaa sadarkaa kompiitara yeroo sanatti beektaa ofii kompiitara dhuunfaa kootiin qabu sadarkaa sanatti hirriba dhabanii boqonnaa dhabanii haala kanaan yoo deemte gaarii ta'a haala kanaan yoo deemte furmaata ta'a jedhanii na bira dhaabatanii haga gaafa kitaabni kun maxxanfamutti illee gara Finfinnee dhufanii illee na wajjin bulanii dhugaa agaboo wajjin bullee dheebonnee lafa afata lafa buudhannee siree illee dhabnee dhimma bulletti rakkina kana guutummaa na wajjin dabarsan isaaniin galateeffadha. Kabiraa immoo kanan galateeffadhu carraa kanatti fayyadamee durataa mana lubummaa aan alaa tasibuu kan ta'an Malaaka Gannat lubaa Abiraam Sadii bakka yerootti dhukkubii kun baay'ate namni tokko manaa bahee gara mana kabiraatti magaalaa tokko gara magaalaatti osoo hin taane ollaa keetii baatee gara ollaa keetii yerootti deemuu hin dandeenyetti garuu isaan na bira dhaabatanii namoota haasofsiisanii rakkoo koo uummatatti naaf himanii rakkoo kana keessa darbuu qabda. Gaafa nabdii kutee lakkisaa wanni kun gufuunatti ta'a fuula uummata duraatti kun akka itti yoo ba'e gaariin ta'uu gaafa jedhu nuyi siif jirra waajjirri keenya siif jira manni lubummaa keenya siif jira ayisuu jedhanii haga kitaabi kun gaafa kitaaba kana maxxansullee simannaa naaf godhanii uummata bilallee uummata naannoo keenyaa guutummaa bira guutuutti kitaabi kun akka isaanii qaqqabu kan taasisan nan galateeffadha. Achumaan illee haadha koo abbaa koo xinnummaa kootee kaasanii bobaa duddaa baruu isaanitti baatanii na guddisuudhaaf jedha rakkina hunda arganii sadarkaa kana gahuu koodhaaf lubbuudhaan jiraatanii arguu isaanii waaqayyoon galateeffadhee isaanillee carraa kanatti fayyadamee galateeffachuu barbaada. Baay'ee gaariidha. Egaa dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e namooti isin galateeffattanis immoo namoonni isin gargaaran immoo hojii afuuraa hojjechuu keessatti namoonni isin milkeessan dhugaadhumatti nuuf kaaftaniitu egaa adeemsa kana hundumaa keessa dabartanii hojii kana fakkaatu bira geessanii gammachuu qabdan illee nan qaba garuu hojii guddaa hojjechuutti waan hin deemuufi na afataa jettanii jirtu. Egaa walumaa galee erga adeemsa kana bira geessanii gara fuulduraattis maal yaaddu
daawwattoota keenyas ta'e dhaggeeffattoota keenyaaf immoo ergaa dhumaa gabaasaati. Ishi waaqayyo isiniif haa kennu. Gara fuulduraatti maal jedhaa macaafni qulqulluun namni ni yaadaa yookaas namni ni karoorsa garuu waaqayyo immoo ni raawwata. Sana abdii godhadhee waaqayyoon abdii godhadhee gara fuulduraatti hojiin hojjedhe kun hojii xiqqoodha. Hubannaaf ogummaa immoo kan namaaf kennu eenyudha? Waaqayyoodha. Kan nama milkeessu eenyudha? Waaqayyoodha jechuudha. Kanaatiif gara fuulduraatti ammallee ani tarkaanfii tokkoon tarkaanfadha. Ganaa tarkaanfiin shanjaa fuula fuulduratti afatanii jiru. Hojii amantaa keessatti jechuudha. Kanaatiif illee ganaa kitaabilee kanallee kitaabileen teellaadhaan ganaa hawaasa keenya qaqqabanii jiru. Kitaaba kana barreessuudhaaf yookaas immoo quuqama keessa koo jiru kana wanta keessa koo jiru waa'ee amantaa kana ilaalchisee quuqama keessa koo jiru hawaasi argee akka dubbisuudhaaf dhugaa amantaan kun qabdu daandii gaarii ta'uu ishee barreessuudhaaf yoomiyyuu waan boodatti hin deebi'u. Gara fuulduraatti illee kitaaba kana yeroodhaaf haalli mijataan illee hin jiru garuu waaqayyo gara fuulduraatti haala mijataa uumuu danda'a. Yeroo sanatti illee anillee haaluma duukaa kitaaba kana ammas illee kitaaba dabalataa barreessee akkan amantaa Ortodoksii Tawaahidoo hordoftoota keenya kana biraa gahuun carraa kanatti fayyadamee waadaa galuu nan barbaada. Kanaatiif gara fuulduraatti ammallee karoorri koo tajaajila mana waaqayyoo keessatti illee tajaajila kam dirqama aarsana barbaachisu kaffalee kitaabilee illee teellaan jiran amma waaqayyoo carraa naaf kennee umurii biyya lafaatti naa kennee amantaa Ortodoksii Tawaahidoo keessatti na jiraachisetti kitaaba kana barreessuudhaaf boodatti hin deebi'u. Yeroo muraasa booda barana dadhabamallee bara dhufu yookaas gara xumuraatti maal ta'uu qaba kitaaba kana illee kitaaba kan biraallee ammas amantaa Ortodoksii Tawaahidoo biraan akkan gahuudhaa fi asuma carraa kanaan waadaa galuu filan barbaadaa jira. Baay'ee bareeda. Kan nama gammachiisudha. Dhugumaan dhaggeeffattoota keenyaaf daawwattoota keenyaa warreen daawwachaa jirtanis obboleessa keenya barsiisaa Daaqun Waaqjiraa Araarsoo ergaa isaan nuuf dabarsanii dhaamsa isaan nutti himanii ni qabu waan ta'eef asuma ammallee dhaamsa dabalataan isaaniif dabarsuun qaba. Isaanillee ammas itti dabalanii yaada nuuf kennu. Egaan dhaamsi koo xumuraa maaloodha namootan dhaamuu fi barbaadu wangeelaa Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 4 irratti anatti qabamaa jiraadhaa jedha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Anatti qabamaati jiraadhaa. Gaafa akka jedhu waaqayyotti qabamanii jiraachuudhaaf daandii waaqayyoo keessa jiraachuudhaaf gufuuwwan baay'een jiru. Rakkinni baay'een jiru. Daandii wangeelaa irra akka nu jiraannedha. Dubbii waaqayyoo akka nu hojjennedha. Amantaa dhugaa kana keessa akka nu jiraannedha. Yeroo yerootti seexanni gufuu fuula keenya dura kaa'aa jechuudha. Yeroo tokkotti boqonnaa hin qabaatu. Kanaatiif rakkoo kana immoo dandamadhaati. Rakkina kana dandamadhaati. Gufuu seexanni kaa'u kana dadhabina foonii fedha foonii addunyaa gaaffii addunyaa kana dhaaf deebii taati anatti qabamaa jiraadhaa jedha wangeelli jechuudha. Kanaaf dhaamsa obboloota koof qabu keessumaayyuu barreessitoota warroota akka koo barreessitoota kitaabaa ta'aniidhaaf barreessitoota kitaaba qulqulluu jechuudha. Warroota amantaa Ortodoksii Tawaahidoo ta'aniidhaaf dhaamsan isaaniidhaaf dhaamu yeroo miti osoo hin jedhin wangeela waaqayyoo lallabe jedha Xiimotewos keessatti Phaawulos jechuudha. Yeroo miti osoo hin jedhin kanaatiif xiyyeeffannoo nu irratti hojjechuu qabnu, kaayyoo nu irratti hojjechuu qabnu, mul'ati nu irratti hojjechuu qabnu, imaamati nu irratti hojjechuu qabnu, waa'ee lubbuu ta'uu qaba. Birriidhaaf yookaas maallaqa argachuudhaaf, beekamtii argachuudhaaf, nama biratti fudhatama argachuudhaaf hojii amantaa hojjechuu akka hin qabne, kitaaba amantaa barreessuu akka hin qabne, siyaasa addunyaa fi siyaasa amantaa olitti fiduu akka hin qabne asumaan carraa argate barreessitoota wangeelaa yookaas immoo barsiisota amantaa Ortodoksii Tawaahidoodhaaf dabarsuun barbaada. Akkuma kanallee hordoftoota amantaa Ortodoksii Tawaahidoodhaan immoo addunyaa nu keessa jiru kun baay'ee rakkisaadha. Daandii dhugaa qabannee akka hin deemnedha jechuudha. Daandii nu irra jirru amantaa nu qabannee jirru amantaa dhugaa waan ta'eef, amantaa abbootaa waan ta'eef, daandii qulqullootaa waan ta'eef, daandii waaqayyoo al tokkicha nuuf kenne waan ta'eedhaaf aga dhumaatti amantaa kana qabannee haa jiraannu. Addunyaa kana haa mo'annu, fedha ishee haa injifannu, fedha foonii qofa hordofuu hin qabnu, fedhi foonii hin darba waan ta'eef isa hin dabarre, isa hin dhumne fedha addunyaa sana qabannee haa jiraannu. Warroota babal'ina amantaa keenyaaf yookaas immoo harcaatii amantaa keenyaaf sababa ta'aniidhaaf muka salphinaa dhaabnee guddisuun dirqama ta'a. Maaliidhaaf? Har'a yoo jirree rakkina har'a amantaa keenya keessatti argamaa jiru. Harcaatii amantaa Ortodoksii Tawaahidoodhaaf sababa warroota ta'aniidhaaf nu yarra deebii guddaa tokko lafa keenya hin dabarru yoo ta'e gaaffii sana deebisnee yoo hin dabarru ta'e dhaloota teellaan dhufaniidhaaf maal goona beektaa? Dirqama isaanitti daballe. Dhaloonni teellaan dhufan rakkoo har'a amantaa sababa harcaatii amantaa keenyaaf sababa ta'an rakkoo sanaaf deebii taane yoo hin dabarre dhaloonni teellaan dhufan yookaas lallabdoonni wangeelaa teellaan dhufan maal godhu hojii kan biraa darbanii hojjetu malee gaaffii sana hin deebisan. Garuu gaaffiiwwan irra jiran kana nuti hin deebisin fedha addunyaadhaan birrii duukaa fiinnee siyaasa addunyaa duukaa fiinnee gaaffii amantaa Ortodoksii Tawaahidoo harcaasuudhaaf sababa ta'u gaaffii sana deebisanii hin dabarre yoo ta'e dhaloonni teellaan dhufan hojii kan biraa darbanii hojjetan gaaffii sana deebisu. Kanaaf
dirqama keenya gaaffii sana deebisuu qabna. Harcaatii amantaa keenyaaf sababa kan ta'an hundumaayyuu gaaffii isaanii deebisnee muka salphinaan dhaabnee guddisuu gocha filannoo hin barbaannedha. Kanaaf hundumtuu gara daandiitti haa deebinu. Warroonni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo keessaa ba'anii jiranillee gara amantaatti haa deebi'anii. Barri kun bara dhumaatti waan ta'eef wangeelli qulqulluunis guyyattiin dhumtee yerattiin dhiyaattee yerattiinis dukkanooftatti waan ta'eef inni rafnu dammaqu jedha waan ta'eef hundumtuu dammaquu qabna. Amantaa Ortodoksii Tawaahidoo ala warroonni jirru keessatti deebi'uu qabna. Warri keessa jirru immoo keessatti jabaachuu soomaaf kadhannaatti jabaachuu qabna jedheen dhaamsa kana carraa kanaan dabarfadhaa waaqayyo sana eebbisu. Guddaa galatoomaa daakun ammallee gaaffii keenyaaf deebii guddaa nu taatanii jirtu. Gara fuulduraattis immoo waan gaaffii nutti ta'uuf deebii dhaamsa dhumaa qabdan illee hojii hafuuraa kamiyyuu hojjechuudhaaf hojii kamiyyuu dalaguudhaaf nuti yeroo hojjennutti bu'aa foon keenyaaf hojjechuu akka hin qabne illee dhaamsa isaanii irratti nu dabarsitanii jirtu. Isinis immoo maqaa dhaggeeffattootaan akkasuma maqaa waaqayyootiin guddaa galatoomaa. Yeroo keenya aarsaa gootan argamuufis guddaa galatoomaa isiniin jenna. Dhuguma dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebii yookiis immoo interviyuu dhiyaate irratti isinis immoo hirmaattanii kan amma isinii darbaa jiru yuutuubiidhaan waan ta'eef isin akkuma hirmaattan sagalee jireenyaa muuxannoo fakkeenya gaarii nu ta'u kan immoo laayikii sheerii fi sabiskiraayib gochuudhaan hiriyoota keessan bira akka geessan maqaa waaqayyootiin sin affeerreerra. Guyyaan kee guyyaa gabaa amma afana reeffadhaa. Guyyaan kee guyyaa gabaa amma afana reeffadhaa. Kan na uume toosiyee amma lifaan dhiphadhaa. Guyyaan kee guyyaa gabaa amma afana reeffadhaa. Guyyaan kee guyyaa gabaa amma afana reeffadhaa. Kan na uume toosiyee amma lifaan dhiphadhaa. Guyyaan kee guyyaa gabaa amma afana reeffadhaa. Guyyaan kee guyyaa gabaa amma afana reeffadhaa. Kan na uume toosiyee amma lifaan dhiphadhaa. Guyyaan kee guyyaa gabaa abdii koota saankutuu. Guyyaan kee guyyaa gabaa dhaabbatte si yaadda'u. Guyyaan kee guyyaa gabaa Rakkinni koo yeroodhaa. Guyyaan kee guyyaa gabaa Daangessuun gochaa kee. Guyyaan kee guyyaa gabaa aduma afana reeffadhaa. Guyyaan kee guyyaa gabaa aduma afana reeffadhaa. Kan na uume toosiyee aduma lifaan dhiphadhaa. Guyyaan kee guyyaa gabaa Hiriyoota koo keessaa guyyaan kee guyyaa gabaa yeroo booddee afullee. guyyaan kee guyyaa gabaa Si qabaddee darbeera. guyyaan kee guyyaa gabaa Lubbuu kee boqoddeera. guyyaan kee guyyaa gabaa aduma afana reeffadhaa. Guyyaan kee guyyaa gabaa aduma afana reeffadhaa. Kan na uume toosiyee aduma lifaan dhiphadhaa. Guyyaan kee guyyaa gabaa Olmaan kee anaafadhaa. guyyaan kee guyyaa gabaa Kanaaf dinnee koo gaddaa. guyyaan kee guyyaa gabaa Sin gammadee burraaqa. guyyaan kee guyyaa gabaa Na gargaaruun kee haqaa. guyyaan kee guyyaa gabaa aduma afana reeffadhaa. Guyyaan kee guyyaa gabaa aduma afana reeffadhaa. Kan na uume toosiyee aduma lifaan dhiphadhaa.
baades fuula namaa hin arganne makka kee jeera galaanichaa kan si qabu mo'ichaa